تولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رمو زالة مخرجمو كان الدنيا من رد ترقمتن الشمار كفولي بكو مدرسة نجيني هي كجالة كوجا اسم برا قبة جلا كانت تانسي نموتا درسي وروتا بيه أمتك إني كان سودرا بيا خيست من هدا خيست درمو جرو سجليت هذاني أول كأجلتو من سنين جلا كانت تانسي مو warroonni sagalee taataaf immoo namoonni tokko tokko ani wanni ta'uu dhabee fi hanga ammaa homaa bu'aan buusuun ittiin bu'aa guddaa buustan warroonni biyya keessatti sagalee biyya ormaa seettanii sagalee uummata keenyaaf taatan bu'aa guddaa buustanii kana beeka warra biyya keessa jirutu bu'aa keessan beeka isin of hin beektan jechuudha. Kanaafuu uummata keessaniif sagalee ta'uu irraa duuban deebina sagalee mata'uu fi yaada kanarraa immoo ka hafe ummanni Oromoo haga irraa kanatti duutti jira, ajjeefamaa jira, rukutamaa jira, ukkaamamaa jira. Waanuma ciisan isinitti akka hin fakkaanne keessa deemanii diishii kibbarraa kara dhiyaa jijjiiruu guyyaa guyyaan diishii uummata Oromoodha mootummichi nama nyaataa kan dhiiga Oromootiin dhiiga qeerroof qarreetiin boo'icha abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaatiin boo'icha abbaa keessaniif haadha keessaniitiin masaraa mootummaa seenii Abiyyi Ahmad diishii gubbarra ba'ee yoo kibbaan dhufe yoo dhiyaan dhufe yoo kallattii kanaan dhufe yoo kanaan dhufe OMN dhaga'ama meediyaa OMN kana balleessuu qabnaa jedhee uummata irra deemee jijjiiraa jira. Uummanni meediyaa OMN dhageeffachuu dadhabee jira. Mana jala deemanii roondii jaanii akkasi caqasiisaniti uummata fixaa jiran uummata gagguuraa jiran. Akkaataa uummanni biyya keessaa itti jiru namni sagalee tahee fi dhibbaan dhibbatti wanti biyya keessa deemaa jiru wanti biyya keessatti wargamu simbira gahu jiru bara dhibba keessaa harka 50 argachuu dandeessan maaliif hoositanii amma magaalaa Itayya jedhamtu keessatti neetworkiin daatan dalaguu dhiisiti wifi kan hojjechuu dhiisi bilbila kallattiin nama tokko argachuu hin dandeessu Itayya keessa hoosinte magaalaa Itayya keessa magaalaa dheeraa keessa hodhayti in argattu bilbilumaan neetworkii tokko hidhanii jechuu xalafanii bakkoota ijoolleen qabsooftu bakkoota qarree fi qeerroon hidhattee murattee kaatu neetworkii irraa balleessan isin bira gahuu hin danda'amu wanti namni achi hojjetu sun jechuudha. Kanaaf akka waan uummanni falmataa hin jirre isinitti akka hin fakkaanne please maatii keessan hubadhaa bilbilaati falmadhaa falmadhaan jedhinaan nan aaraanii akkan isin jettan warri biyya keessa jiru ilaa gaafa Jawaar mana hidhaa seenee ilaa gaafa Hacaaluun Hundeessaa nurraa du'eeti biyyeen isaa salphattu inni hin duune hin jira garuu Hacaaluun ni jira ammallee nu keessa jira isin galee hin duune Hacaaluun Hundeessaa ammallee nu keessa jira seenaan isaa galmaan keenya ilma keenyatti dabra garuu ilaa gaafa saniiti gaafa Hacaaluun nurraa ajjeesaniiti gaafa Jawaar Muhammad mana hidhaa nurraa galchaniiti hanga sa'aatii amma ani dubbachuu jiru kanatti Oromoo wareegamu jira ajjeefamu jira ukkaamsamu jira. Kana maaliif hin beekne akkamitti falmadhu riira jettaati. Wanti isinirraa eeggamu ijoolleen biyya Oromaa keessa jirtan uummata keessaniif sagalee ta'a addunyaatti iyyadha. Rakkoo mootummaa nama nyaataa dhiiga kennan masaraa mootummaa seensifne kana yaa aboo Haile Sillaasee iyyuu mabuusee bara abboonni keenya yaa aboo Minilik iyyuu ima darree bara abboonni keenya kana dhuufiyyee waan takka hin beekne haasa'uu hin beekne gungumu kaanii kaa waliin laaqu kana ofirraa buusuu hin dadhabu Oromoon gabrummaa baay'ee keessa lenne. Kanaafuu akkaataa nu itti buufnu akkaataa namicha kana ofirraa ajjeesnu falmadhaa addunyaa gabalee Oromoo biyya keessa jiruun falmadhaan jedhina. Oromoon biyya keessa jiru ka abbaa torbatti Oromoo ta'e ka haati Oromoo ka abbaan Oromoo ta'e ilaa gaafa goonni keenya ijji keenya nurraa mana hidhaa galeeti nuuf jecha mindaa ofii qaalii san dhiisee nuuf jecha jireenya bareedduu san dhiisee tokkoffaa rabbiin abdadha lammaffaa Oromoo abdadha jedhee biyyatti galee har'a mana hidhaa dhadhamaa jiraatu sun ilaa gaafa san inni mana hidhaa seenee qaroon keenya kan waan isatti argame ofiin dubbatee saba ofiitiif sagalee tahee addunyaan nu mul'isu Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesaniiti uummanni Oromoo ilaa haga ammaa kanaati du'aa jira ajjeefamaa jira kana beeka please ummata biyya keessa jiruun falmadhaan jedhina falmataa jiran isaan itti jiran kanumaan isiniin jaa galatoomaa uffadhaa.